Baga bacaqee gannaa baatanii booqa birra argitan yoo jennu gammachuudhaani. Barri baranaa kan jaalalaa, kan gammachuu, kan tokkummaa, kan quufaa, kan gabbinaa isinii haa ta'u jedha. Manni uffata aadaa gammachis. As siqii dhaabbadhu achin dhaabbatini aadaa keetiin booni ittiin saalfatini isinin jedha. Manni uffata aadaa gammachis. Teessoon keenya giddugala magaalaa Asallaa buufata konkolaataa karaa Bahomsaa cinaatti argamna. Eeyyee kottu ilaali filadhu waan sii ta'u beekta ofumaa bitadhu aadaa kee mul'isi eenyummaa kee himadhu jedha manni uffata aadaa gammachis. Uffata aadaa gosa maraa gatiin madaalawaa ta'een isiniif dhiyeessinee jirra. Maal kana qofaree diizaayina barbaadan filattanii hojjechiifachuu ni dandeessan. Guyyaa isin barbaadanitti beellama keessan eegne isiniif dhiyeessina. Filannoon keessan mana uffata aadaa gammachis haa ta'u. Eeyyee mana uffata aadaa gammachis kan adda isa taasisu uffata aadaa qofa osoo hin taane meeshaalee aadaa ammayyaa fi kan durii gosoota garaagaraatiin as keessatti faayamanii argattu. Eeyyeen uffata sagantaalee garaagaraatiin argachuu barbaadan gatii salphaa ta'een kireeffachuu ni dandeessu. Cidha eebbaa fi sagantaalee adda garaagaraatiif as keessa gatii salphaa ta'een madaalawaa ta'een isiniif dhiyaatee jira. Isin filannoon keessan mana uffata aadaa gammachis isiniin haa ta'u isiniin jenna. Eeyyee irreechi baranaa kan jaalalaa, kan gammachuu, kan tokkummaa, kan dagaaginaa, kan bilisummaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Manni uffata aadaa gammachis. Ammas irra deebiidhaan irreecha gaarii isiniin jedha. Baga geenne baga geessan.